obsi qabbanaayi namni akka Wani aadaa kebanaan jechuun gubaddaanii akkaan ta'uun dhabeessa dura akka godumaan seenuun dhabe jechuun biyya tana keessatti naman qabduuf akka inni roorisa Khadiiri. Nama na biraa dhabe. namni nama hin qabne hin jiru nama ni qabda. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Hordoftoota naayilii Oromoo akkam jirtan nagaya fayyaadha. Hundi keessanuu baga nageenyaaf qabaatan baga fayyaanaaf qabaatan. Alhamdulillah as geenye jirra. Naayilii arra hoomaaliin dhuftee jechuu dandeessanii abbileen kiyya gaawwanni hin dhufeen. Akkuma beekamutti mashaakilaan irra jiru quba qabdanii ozochuun kunne eenyu jechuu dandeessanii isiini. Isiin Sumayyaa jaamti mana isiitiin jira. Isii wal bira dhaame ozoo nanaasatti jechuun kunne dura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam nagaa fayyaa jirtanii mana kannaatii deemtee mana kiyya dhuftee na bira jirti. Dhugaadhaa akkuma agartanitti Khadiiriin wal lolu jirani. Khadiirii wal libu jirani. Mee eegaa walumaanuu jechuun dhugaadhaa mana kannaatiin ba'ee mana isii dhufe. Ani jechuun Khadiirirraa hin jiraachuu dadhabee yaa Oromooti Khadiirirraa hin jiraachuu dadhabee ilmoo daa'ima tiyyanarraa fuudheeti jechuun akkaan ani urmii sanaan ala bahee shaaraa hundara deddeemu ganda hundara deddeemu kana godhe isaa jechuun Khadiirii jechuun waan kan hunda na godhe jechuun ilmoo daa'imarraa alatti na baase. Saniifuu jechuun ani gubadhee akkaan ta'uu dhabe yaa Oromooti yaa ani akkumaan Khadiir kana duraa ta'uu hin dhabe an qaalicha kana duraa godumaan seenuu hin dhabe jechuun. Wallahi hedduu takkaan gubadhee jira akkumaan duraa ta'uu wallaalee jechuun. Ani naa'iliin nama hin qabdu as keessaa namaas hin qabdu nama biraa hin qabdu waan takka illee na godhu dandeessu jeeti akka tarrak ja'a. Ani ammoo shurxaa itti yaame irraa fudhachuu wallaalle maqaa kiyya kanaaniif hin balleessu mee afi. Naa'iliin Khadiir irratti waan kana hojjette hojaan maqaa kiyyaaf naaf hin ta'u jeetiin obsee jalaa dhaltee jechuudha. Saniifiin jechuun kan mana kannaa dhagee kannaarraa naaf fuudhe kannaallee dadhabee mana kannaatillee bahee mana mijiyyoo ganda keenyaa kana dhufe jechuun ani isumarraa hin boqonnaa fudhachuu dadhabee har'allee barullee. Ati lolini shurxaa sitti hin fidinii akkuma aadaa keenyaatti manguddumaan daynee mucaa irraa siifuuna. Laa. Abbaan mana kiyyaatis haala lagaa irraa galuu akkuma aadaa keenyaatti ozoon shurxaa biyya Khadiir nama Khadiir nama tuffata if goggoda hedduu takka nama tuffata isa shurxuma itti fidee takka mujuruma itti fidee akka inni hin duune akka inni hin jiraanne godhee irraa fudhachuudha malee ilmootiyya. Silaa arraan tana ani Khadiir nama biraa qabaadhee likkitti isa garsiisanii Khadiir deebi'ee ilmootiyya na akkasin na ajjeesee jechuun deebi'ee ilmootiyya narraa fuudhu jechuun na akkasin mana keessatti na qixaaxee na azzabee arrallee deebi'ee ilmootiyya narraa nazzabu jechuudha. Laala ati lolin dhugaadhaa garuu namni ilmoon irraa fuudhamte numa lola. Ilmoo daa'ima bar harma jalaa na fuudheeti jechuun ilmoo daa'ima harma jalaa na fuudheeti ati deemjee akkasii firraa na baasee bar jechuun alatti nama sanii ati shurtaatti hin fidiin jettee asoo Sumayyaa ta'e. Ani isa ajjeeseetumaan akka inni hin duune akka inni hin jiraatu duraan maqaa kiyyaaf hin dhabu jira amma kanaas hin lalladhe. Abadan. Ammallee akkuma duraan dadhabii ammallee numaa jecha irra kuti ammallee numaaf jecha irra kuti amma mucaa keenuu irraa seefuudha. Akkuma manguddumaan dhaynee irraa seefuunaa shurxaadhaan leenii isaan barbaadin isaan qabeen. Niin qaba arreen boruma ganamaan dhaqee shurxaadhaan irraa fudhadha jechuun boru ganamaan deemee shurxaadhaan irraa fudhadha maaliif jettee Khadiir yoo kabajaan beeku yoo hellatan helleessan hin beeku isa akkuma inni beekutti wajji deemu. Amma dhuftee hammi na bira jirtaa mi? Laa. Amma dhuftee hammi na bira jirta. Anis nama fudhadheetiin abbaan mana kiyyaatis haa galu nama fudhadheetiin nama tokko fudhadhee. Naman kabaju. Nama kabaju. Anu kabajuuti dhugaadhu fudhadhee dhaqee ilmoo ta'e irraa si fuudha. Amma anumaa jecha akkuma na kabajjii na bira dhuftetti anumaa jecha amma bira kuti ilmoo ta'e anaa irraa si fuudha. Barafadhu. Sumayyaa ta'e jedhee siniin gubadhee baran akkaan ta'uu wallaalee. Aku jirtan akkana godhe kaameeraa kaayyateeti jechuun harka hutuutuuban na hidhee afaan na cancalee akkasii mana keessa sookitaan na tume jechuudha. Siif gaafanna hundaa'u siif gaafanna. Hin fadhu guri mana kiyyatti deebituu jee dubbachuu jira mana kiyyatti abada wulii inuma hin deebituu arraas boruus hin deebituu niin ajjeesaa yoo mana kana deebitee jira mana isaattis hin galu shurxaatti yaameetiin jechuun takka mujirumatti bitee akka inni hin duune akka inni hin jiraanne godhee ilmooti jaraa fudhadhaa arraas boruusa. Shurxaatti yaamini mujirumni inni tumaa isallee mujirmallee hin barbaadii mootummallee hin barbaadii uumaa irraa si fuudha mana keetitti si deebiina. Silaa muhtarama qabaate an haadha mana isaatii ta'e ilmoo isaa dhalte silaa kabajaa qabaate ani kabajaan isa bira dabee bar silaa an kabajaa isa bira qabaadde ifina raaboo qabu malee ilmoo daa'ima irraa akkam yaalan na baasa Sumayyaa ta'e ni gartaa
Atis ilma namaa jala jirta inni kun ilma namaati ani tunis intala namaati silaana kabaje jechuun ifiin irraa bu'u qabu malee akkamitti inni haadha ilmoo ala baasee ifi mana keessa ta'a. Dhugaa abadiin ni qaba bakka sanitti dogoggora ni qaba. Duuba nama kana shurtaatti yaamin jettaa shurtaa nama kanatti mujurma bitiin jettaa anitti biteetiin ajjeesa malee abadan akkatti hin dhiisu garaa kiyya kana if qabbaneessu malee yaa hordoftoota kiyya isin na bira dhaabbadan ejjebeessaa isinilleen yoonaan karaa sirriirra jiranillee karaa sirriirra jirtu naan jaa mee kunoo arku jirtan badiinan yoonan balleessu jiraadhees bu'aa yoon badii qabaadhees tana qabdiinaan jaa ani badii takkallaan qabu sababa takkaan mallattiin ilmooti yarraa alatti ari'amee kunoo torbaan takkaafin deemaa ala jira jechuu baatiifin deema torbaan maalii miti ala na baasee jechuu kunoo ala jira ilmooti yarraa guyyaa meeqaan ala bure ilmoon harmanarraa guutee jirti firraa na baaseeti akkasii ilmooti jedhaa manarraa mana keessatti zabu jira jechuu saniifuu isinillee na bira dhaabbadaa sheer godhaa nama hunda oromoo guutuu biraan naa gahaa na bira dhaabbadaan isiniin jaa ani hedduu takkaan rakkachuu jira jechuu ala firraa na baasee ilmoo daa'imarraa ala na ari'ee. Dhugaa rakkooteesiif agaru jirra rakkooteetillee agaru jirra insha Allah ammallee siif gaafanna akkatti naaftuu ni dabarti. Suma yaada jooni naa gaafatanii jirti dabartuu siin jiru ni dabarti jeetii mana keessatti nan roorrisuus afimee ni dabarti jee irra dabri jira jechuudha. Akkuma duraan ni dabarti irra dabaru jirtu sanitti aarallee irra dabarta ammallee ni jirra ilmoo irraa siifuuna obsi qabbanaayii. Wanni dubaraan gubaddaanii akkaan ta'uu dhabeessa dura akka godumaan sanuun dhabe jechuun biyya tana keessatti naman qabduuf akka inni roorrisa Khadiiri. Nama na biraa dhabe. Namni nama hin qabne hin jiru nama ni qabda akka fedhii yoo taate nama ni qabda haruma aadaatiin manguddumaan abbaan mana kiyyaatis haa galu haruma aadaatiin irraa siifuuna iddoo akkatti hin aare ni qabbaneeffadhu. Khadiiri jechuun shurtumatti yaameetiin akka inni beekutti irraa fudhadhe jechuudha. Arrallee barullee deemee dhaqee. Khadiiri tolan beeku kabajaan beeku Khadiiri yoo kabajaan keessa kukkutu isa kabajuun isaa gaarii miti isa kabajuu miti isa shurtumatti yaamaneeti irraa ilmooti akkasitti irraa fudhadha malee qabee mujrimatti bitee tolan beeku jechuu Khadiiri. Ati arumaanuu na bira dhuftee naa ilitee na biran kutinni na kabaji anaatu tokko abbaan mana kiyyaa dalagaa irraa galu. Dhiis Khadiiri tolan beeku yoo kabajaan beeku saniifu jechuu ati nama akkas na godhe san dhaabbatu jettaa ani hin dhaabbadhu isa. Ajjeeseetu maal akka inni jiraanne godhee ilmooti jarraa fudhadhe jechuudha. Siin kisillee niin kabaja sumayyaatan jakas. Niin kabaja ammoo niin gubadhe Khadiiri na gube na ajjabe harka utuu duubatti hidhee akkasii na ajjabe jechuudha. Duuba na kabajjee dhaabbadhu siin nama sa'oonaa qabu jakas nama sa'oonaa qabu dhugaadhaa dhaynee manguddoo yaammannee wajji haasoo hinaa jedha. Khadiiri sa'oonaan qabu bar sa'oonaan qabu jechuudha. Silaa sa'oonaa qabaate harka utuu duubatti hidhee akkasii afaan cancalee nan tumu jechuudha. Dhugaadha sa'oo laala abbaan fadhoo jaartirra sa'oo numa qaba. Hin qabu sa'oo irraa qabu na ajjeesu fedha akka itti na ajjeesu barbaadu jira jechuudha. Na kabaji anis obboleetti ta'eeti na kabaji ilmooti kabajaan dhanyee irraa siifuu nama guddoo fudhanneeti ani na kabaji aartii akkatti harka darbitee hin ce'een na kabaji. Siisi laala siniin kabaja siin jaaladha sumayyaatiin jedhas. Ammoo isa Khadiiri kabajaa yoo kabajaa gartee miti isa akka waan sodaatan itti fakkaatti akka waan naayiniitu sodaatu itti fakkaatti sodaa itti fakkaatti yoo amma dhaqanii kadhatan keessa kutaa'uu ta'arra jee yoo isa kadhatan kadhaan barbaachiftu isa shurtumatti yaameetiin akkasii jechuun mujirma taatus itti bitee ajjeese irraa fudhadha malee ilmoo kara tolaatiin itti deemnaan gartee miti akka waan naayiniitu sodaatu itti fakkaatti. Amma dhanyee ilmoo irraa fuuna mee haaditu dhaabbadhu ati akkatti lolin inni haaditu dhaabbadhu ati. Laadhiisi. Hangatti nama kabajanii jira. Laa hangatti nama kabajanii jira. Kabajeetiin dadhabe Khadiiri dhiisa. Karaa Khadiiriin kabajini ana kabaja. Siniin kabaja kabajuu hin dinne. Kabajuu hin dinne siniin kabaja. Yoo na kabaje taa'e akkuma na bira dhuftetti obsi taa'e hanga abbaan mana kiyyaa dalagaa irraa galuu na eeggadhu. Ati si deebiin ilmoota dhanyee irraa si fuuneefi mana keetitti si deebifne ilmoota irraa si fuune. Na kabaja hanga abbaan mana kiyyaa galuu obsi na eeggadhu. Manguddoo walaaleetiin nama bira fudhadhee dhaqee ilmooteetis irraa mana kiyyatti bar yoo deebite harrallee barullee niin ajjeesaa jechu jira. Nama niin ajjeesa jedhee dubbachuu jiru ja'an ati akkamitti kinna deebiftamee wayyaa. Mee haa si ajjeesu akkamitti si ajjeesaa ni jirraa bara akkamitti si ajjeesu. Na ajjeesa dhugumaan na ajjeesa sun qaalichi mujirrimaa haciraan akkana kuduree nama nyaatu. Hayi. Afaaniin jaamalee hin ajjeesu. La. Si ajjeesu.
na siin ajjeese jeega jee murtii kaayyate nama siin ajjeese jee murtii kaayyate ta'arraa barus ittiin deebu ilmooti jaanarraa fudhadha Sinajjeesu akkami si karaa qaama seeraa deemeetiin jechuu irraa fudhadha ilmooti.